daakuu fe'ee jiru. Kun immoo dabalataanii akkuma argitan uummata keenyaaf gargaarsi walitti qabamaa jiru karaa Asman Initiative for Development uummata keenya bira dhaqqabsiisuudhaaf deemamaa jira. Argitan asirratti kan fe'amee jira. Gargaarsa gammaatti walitti fe'amee jira. Nyaatawwan garaagaraa kan namoonni adda addaa fidanii dhufan asirratti fe'amee jira. Waan namni fidee dhufe, waan namni qabatee dhufe hedduun isaa makaroonii, paastaa, ruuziin wanta adda addaa asirratti walitti qabamee asirratti deemaa jira. Egaa amma immoo dabalataanii raashiiwwan adda addaa kana namoota adda addaatu fidee akkasumas immoo qulqullubsiin bakka kanatti walitti qabamee jira. Isa kanallee fidanii jiru. Warra gargaarsa kana fe'aa turan keessaa tokko Obsaa Abdiisaa. Obsaa Abdiisaa maaltu dhaga'ame? Dadhabbii. Kanuma. Mucaan Professor Tashaalee Naziru maal jettu? Yeroowwan asitti argaa jirtan hedduun isaanii dhufanii humna isaaniitiin gargaarsa walitti qabame kana fe'aa jiru. Kaffaltii tokko malee humna isaaniitiin saba keenya buqqee bira dhaabbanna jedhanii gargaarsa irree warra fidanii dhufanii gargaarsa irratti dabalataan ammoo amma humna isaaniitiin hojjechaa jiru. Warri asitti argitan hundi isaanii amma konkolaataa fe'uudhaaf qophaa'amaa jira. Baay'ee isaa feeneerra amma nu hafe kan ammoo konkolaataa irratti feenee har'a imalleen jalqabamaa jechuudha.
qofaa miti obbo Taaddeenii bakki gargaarsi kun itti funaanamu muffii tokko malee bakka hojii isaanii hunda nu gadhiisanii hoteela isaanii kana fakkaatu nu gadhiisanii gargaarsi uummata keenyaaf akka walitti nu qabamuu fi warra gumaacha keessaa tokko obbo Taaddee Galatoomii ulfaatu sibiila maaltu sitti dhaga'ame akkamittiin saba kana bira dhaabbachuudhaaf immoo yaadduu hanga ammaatti waan nu gootaniif immoo galatoomaa isinii jechuudha. Galatoomii obbo Taaddee nu jiraatu qabeenya irratti qabeenya siif dabalu jenna waaqni hoteela keessa akkuma argitanii hoteela bareedaa handhuura magaalaa Finfinnee Boolee keessatti argamu kunoo hoteela kana jalatti funaanaa turre abbaa qabeenyaa obbo Taaddasee Deemaa kana isaan nu fayyamanii akka kanatti uummata keenya cinaa dhaabbatanii gargaaranii jiru galatoomaa jennaani qofaa miti bakka ani amma dhaabbattee jiru kun immoo Oromiyaa Taaworii magaalaa Finfinnee keessatti kan dhaabbata yookiin immoo waldaa misooma Oromiyaatti ijaarame isaan bakka nuu kennanii akka meeshaa keenya qubsiifannu nu taasisanii jiru galata guddaa argadhaa jennaani gargaarsa fe'uun itti fufeera akkuma argaa jirtan kana gargaarsa jiru wanti barbaachisu baay'een isaa irratti ijoolleen fe'aa jiru akkuma isin argitanii qeerroowwan kun hundumti isaanii warra maallaqaan fe'uu miti uummata isaaniitiif jecha dhufanii maaltu sitti dhaga'ama uummata keetiif akkasitti yeroo erga ganamaa dhaabbattee laagarallee otoo nyaanne hanga sa'aatii kanatti fe'aa jirtu maal sitti dhaga'ama maqaa kee horii himiiti. Galatoomii lachiisaa yeroowwan birootis hiriyoota lachiisaa fi lachiisaatti akkuma kana uummata isaanii bira dhaabbachuudhaaf gargaarsa uummata keenyaa kana humna isaaniitiin dhamahanii bakka kanatti akkuma isin argitan walitti qabaa jiru galata guddaa isaaniif galchina ulfaadhaa jennaani yeroowwan keenya akkuma argitan kanatti gargaarsawwan kana godhanii uummata isaaniitiif qaqqabsiisuudhaaf yaadaa jiru. Ulfaadhaa jennaani gargaarsa walitti qabame egaa kan asitti torbaan lama walitti qabne konkolaataa tokko kana kan inkaayindi yookiin immoo namni harkaan hojii tokko kana konkolaataan biroollee asitti gargaarsa nyaatawwanii fe'aa jiru jira olmost konkolaataa lama inkaayindi warra keessaa kan fe'aa jiru akkasumas immoo maallaqa miliyoona tokko ergame immoo isaa kanaaf humna keessanii ulfaadhaa isiniin jenna qeerroon biraatti isa jira tokko qeerroo egaa ganamaatti ta'anii warra waan kana fe'aa ture maaltu sitti dhaga'ama maqaa kee uummatatti miti guyyaa irraa humna keetiin akka silatti suuraa irrattis argaa turtan keessa tokko isa uummata kee gargaaruudhaaf maaltu sitti dhaga'ama maqaa kee duratti miti uummatatti.
keenya yoo baafne kennineef homaa miti jedhanii hojjechaa jiru. Galatoomaa jennaanii ulfaadhaa jennaanii wanni gaafachaa turre saba keenya ammallee deebinee gaafa namuu waan danda'u haa godhu. Ijoolleen kun maallaqaanis fidanii jiru akkasumas humna isaaniis namuu waan danda'e haa godhu. Namuu waan danda'e yoo godhe waan guddaa jirama fiduu danda'a. Waan danda'u namni hin godhu taanaan immoo walirratti ilaalla. Gargaarsa walitti qabame kun baay'ee xiqqaadha. Saba guddaa qabuu fi uummata miliyoona 50 akka nama qabutti baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu itti hafuufuus hin jenna. Hundi keessan gumaacha gootaniif waan isin eebbisu kan baay'een dachaa argadhaa isiniin jenna. Ammallee dhaabbataanis ta'uu dhuunfaadhaan uummata keenya gargaaruu kan barbaadan hundi keessan uummata keessan kanatti jira. Doktor Kottaame. Doktor Naafiyaadii fi gargaaraa Profeesar Tashaaleen asitti mammareechaa jiru. Kunoo doktoreessaa jiru. Doktor maaltu isinitti dhagahame? Laayivii irra jirtu gargaarsa godhame